Hayyee akkam nagaa jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf ganama duraa jecha yeroo darbee tun akkuma kabaa goonee akkuma qalbiitti hurjii wajjin jechaadha. Wantoota tokko tokko mana keessas haa ta'u maateriyaala yoo tokko naa guutu malee jetteeti akkamitti kun ta'aa yeroo tokkoon akkamitti kana ta'aa jetteeti bun jettee aartee turte. Garuu immoo akkanaa miti tasgabbaahii jedheen kan inni achitti jechaadha. Ollaanis jiru akkamitti ganama kanaa wanta akkasitti murteessitee ammoo wanti kun ta'uu qabaa ammuma kana yoo hin taane kan jetti jarjarri kanaan hin ta'aayii jedheen tanii walitti qaqqaa'ee turre dhugaadha. Garuu immoo kun immoo achumatti dhumuu hin danda'aayyuu achuma mana isaatti dhumuu hin danda'aayyuu manuma keenyatti jechaadha. Bultiin akkatti fiftigadhaan wanta ta'uu hin qabu tasgabbaa'uu qabdaa amma simbiraayyuu gahuu hin qabu jedheen kuni dhugaa narri fadheen yeroo bilbilli natti bilbilamu jechaadha. Akkasi barbaannaa kottuu yeroo naan jettan baay'ee nafittis gadde inde mucaan kun dhuguma akkas gootee kanaayi maal taateeti sirriidha haalli isheen ittiin gaaffiin isheen na gaafatte amma se'achi ilmee garaadha qabdi. Wanta akkas akkanaa na barbaachisa maateriyaaloonni akkanaa na barbaachisa kanaaf atis kunoo kana beekii wanta akkanaa mana keessa naa guutamuu qabaa jetteet eeganaan mara sisteen booda achumatti amma dhuftee alan taa'ee tureeyyuu dhugaa akka tasa achitti bakka wanta osoo turte bakka bun jettee bakka ammuma kanaa gochuu qabda wanta akkanaa ta'uu qabaa maali akka waan duraan wanta gara biraa dhageechee waan shakkii wayii qabdullee itti fakkaatee yaa dhugaa waaqaa jechaadha. Kanaaf mee isin maal isin jettine wanta kanarraa adda ta'e. Ani amma laal yeroo san ani amma bataam itti jaalallee keetan qabaa jaalalan qabaa akka ilmootittas ilaala ishiinarra mukarra jirti irra intalli kun dhuftee waggaa ishiin natti kanatti kana dubbattu dhugumatti nan gadde ani kanan immoo waa mara si hedadhu bataam ittan akka kana bootullee natti fakkaanne yoo ishiinarra dhuftee ta'u aartu kana ani bataam ittanaare kanammoo wanni dhuguma jette amma wanni mana keessa ol mari'attaniit malee kun wanna hafeetti kan nama qabus illee hin jiru kun waan kara hafee nama qabu illee hin jiru achumatti illee waan mariidhaan achitti ol mari'attaniitu akka ollaan isin hin dhageenye illee waan mariidhaan wanna kana deeffattanii wanni kun amma homaa karaas nama deemsisu seerarraa nama gataa kun amma wanna hafeetti nama qabu illee hin qabu fuuldura keessanillee akka waan badaan fuulduratti illee jabaadhatu nuuroo keessa axanakkaraatu jabaadhatu kana seeraan deema kanarra garaa qabdu kanallee waaqni addaan lama si haa godhu dassitaa kana rabbi nu haa dhageessisu booddarra kan wajjin hin dasnu jedhu nu haa godhu atillee lammata kana wanna akkanaa kana ishiillee nan lolaani atilleen immoo kanallee tasgabbaayitoo mataatti waa mara ta'e qarratiitoo lammata wanni kun akkasuma kan jennu dhugaadha laale maal siisan amma akkuma jettanitti jechaadha silaa osoo simbira gahuu baate ani mataan na bu'uu dhugaadha osoo dubbiin kun simbira gahuu baate wanta anaa fi isheen achumatti waan mana keenya keessatti akka xannu malee amma isin maatiin somaara koon qabu osoo amma ollaan dhagee kareessa walitti dhufnee waggaa takka keessatti bultii tan halkan takkatti daaraa gochuudhaaf kan ammooyyuu seexanis as keessa nama dhagaa rabbi seexana nama dhagaa qabu garuu tasgabbiidhaan wanta ta'uu qabu malee amma maatanqaqaa wantan kennama maal seetan isin maratti jechaadha dhugaa gaafa amma asii manattis galte immoo ciqiciqii biraa ammallee yooma tokko amma fakkeenyaaf amma gabaa yoo baatan isin gabaa baatanii dirqama zambiiliin keessan guutee galuu qaba hin qabu waan abbaan akka manaatti bula malee akka ollaatti hin buluudhaan akka ebaluutti sirbaan morma nama jal'isaa jedha. Kanaaf akkasitti yoo har'a waan meeshaa takka yoo maateriyaala takka guutatan borimmoo gabaa dhaanutti immoo akkasitti suuta jedhaniiti isin kanarra beektan akkaataatti jiraatan. Kanaaf tasgabbaayitoo hin ta'uu miti suuta ni ta'aa manni keenya ni guutaa wanti maateriyaala barbaadullee waaqayyo nagaan ta'e kun hundumtuu ni ta'aa tasgabbii godhachuun sirraa eegamaa jedheetiin malee lola biraallee hin qabnu wanta dhiibba biraallee hin qabnu kanumaa kana asitti immoo
yoo illee daddabaltee haasofte immoo hin beeku. Ishiillee nama nan gaafadha. Atillee amma dubbii kanasitti kanallee amma si gorse. Lammata atillee waan badaa lammata badaan karra keessa seenini. Ishiillee nan lolaani waan ishiin jettu immoo nan dhagaa. Karaan wanna takkattuu kana sanuun jenneen dubbii takkallee hin qaban arraba inni irraa hin baane akka namoota kaanii daddarbaan maaliin hin jiru gara takkitti malee wanta takkitti toltu waan himannu hin qabu. Jaalala kana jaalaluma isin haa godhu karaadhaan isin haa deemu bakka kana lammata waan cikiccikiin karratti mana tasasseenu hin qabu kanan isin jedhu kanu. Hayyee isin ulfaadhaa guddaa galatoomaa waaqayyo umrii isin haa kennu. Ulfaadhaa hedduu takka isin jaalannaa isin galateeffannaa yoo kan dogongorree taatullee taatee nuuf bulchaayii waaqayyo dogongora nu haa oolchu garuu immoo akka hamma anna gorsitan tanatti ishees immoo xiqqoo gaggeessistanii amma hin jirti naannoo kana yoo jiraatte osoo dhuftee hammana osoo xiqqoo gurraallee buustanii waluma biratti maal sin jedhe waan si arrabsiin qabaayii jette baay'isee mucaan tun dhugaa waaqa ani hedduu takka hin jaalladha. Wayima jaalama wal dhufnee mitiire. Garuu immoo asumatti isinumarratti sobaa fi daabboo abbaa cabsatan jedhani. Abbaa cabsata. Akkanumatti ishiis teechiftanii jira. Kunoo akkana jedheetis wanta inni hambisee hin jiraayii boru jaarsota gurguddaa teechistanii waan hin taane isin ijoollee har'aatii ijoollee zamanaawii kana ta'uu qabdanii wanti hin qaayxanii mee waan biraa waan irraa hambise jiraayii osoo jettanii gaafattanii amma kanaasitti wanti takki hin dubbanne kunoo. Ishiin illee mee waan jettuun dhaggeeffanna. Amma abbaan immoo yaada waan qabu abbaatu beeka. Isillee immoo kana sirraa dhagee ishiirraa immoo wannan dhaga'ullee mee dhiyaattee too amma jirti natti haa dubbantu. Hayyeesh. Hayyee hordoftoonni keenya asumarraan jechaadha. Mee kaakun akkuma maanguddoon teechanii kunoo haadha isaanii jechaadha. Dhugaa jarjarte akkasii manaa baate jechaadha. Dubbii kana isaan biraa dhugamuu hin qabduyyuu. Ani baay'ee nafitti gadde. Hundumattuu isin asumarraan jechaadha. Koomantiidhaan jechaadha. Yuutuubii keenyallee nu jajjabeessaayi. Haala kanammoo akkaataa isaan immoo isaanitti gorsan asumarraan kan itti fufu ta'a. Isinillee isin wajjin turaa ulfaadha guddaa galatoomaa isin jedhu. Macaalleen dubbisee jira. Ati immoo amma ishee maal jettare hundumaa maaliif akkana gootee maaliif akkanatti baddaltee ishiin kinoo na baddaltee jettee dhuftee natti mattee mi'allee naan guutu jettee homaa naan guutu jettee bakkatti ka'aniitoo luka tokkoon jetanii mukan koranii maalii suuta jettanii godhatanii jennaan godhanna jennaan. Natti kaatee jedhee kinoo malsii natti deebise ati immoo wanni ati dubbattu maali inni taasise. Ati maaltu dubbisiin jedhee isa dubbiste ani dubbisiin jedhee isa yooman dubbisiisin jedhee ani sittan hime malee ati doomloluu ni qabda malee akkamitti meeshaa guutuu fi diddaa jettee dubbachuu qabda malee immoo isumaas maammaatee immoo natti kaatee. Tole gudi maali yoo manas maamma'e loleeni maalan godhare maal siyaa godhure bakkumatti ol gorfattan malee bakkumatti ol gorfanne inni immoo dhaga'uudhaan isin dhaga'u goota. Maal dhagee ollaan hin beekaa silaa meeshaa kan maalitti beeka ollaan suuta jedhanii tolmu ol gorfatani. Ati sammana sitti mee kan amma jijjiiramtu amma isatu waasiin jedhe moo lakki hin jenneenni lakki ani maaliif akkana gootaa mucayyoon maal baddalamtee dhuftee maalinni maa kana godhuu dandeessu. Isatti immoo dubbistee moti guutii fi akkanatti wanni ishii barbaachisu kana kanas hin barbaachisu ta'e guutii fettee gorsuu qabda malee ittumaa sirumaa isa gorsitee. Cirraashii ana yaamtee immoo ana amma isaan abaabbaluuf moo maal jechuudha? Lakki abaabbaluu buutii amma. Lakki abaabbaluu buutii amma akka nagaa horattaniifani. Miini sin naqqaba sillee nagaa naa hiiku. Isa nagaa naa hiiku garuu miini maal ta'e dhaqqaba amma namni gizee seenee nagaa silaa yoo dhaluun kiyya nuur baachaan turuuti silaa akkanumatti baadheetan jiraata numan dhalaaniti. Lakki numa dhaltaa. Innaa kareeffan dhalee namni feeran gaafatu mala keessa. Maarree si gaafata. Maallaan jedhe dhiyoonni kiyya maallaan jedhan meeshaa mana keessa yoo jiraatu firaashii takka maal yoo argan maallaan jedhan hiriyoonni kiyya mana isaanii akkatti babbareeduun agarre akka namni taa'utti hin taa'u osoo hin ta'in immoo bakka kanuma barbaachisan guutuu qabdan jedheenis immoo atis immoo guutii fettee loluu qabda malee tasgabbeessitee maawuraa amma mooraalitti dhaga'ame baris inni. Inni dhaga'amu lolee ni jira hin dhaga'amu. Laali yaa qiddistee tooyi. Kaatanii too lagan ce'anii aan talatoo. Haara yaa Aniidhaan kaatanii lagan ce'ani.
waa mara gadi jedhanii abbaa kee wajjin akkamitti amma geenye seetee Aannan keechan keenya tokkore lakki firaashii takkitti irra ciisne amma keenye jira. Firaashii takkitti irra ciisne algaatti ol baate. Akkasii buutu. Kaada nus ciisne kaakinoo nus ciisne immoo daa'imti gizee dhufu firaashii irra ciisa gizeen keenyaaf gizeen keessanis immoo tokkoo muti qaba. Omaan ta'u nama dhufu immoo iddilii ta'a. Iddilii qabata. Inni argata. Innis hojjetee inni argata. Isaaf deeggartaa. Ammaa gixxungoo. Oomaan gixxeedha sin hunduu naa qixxeedha. Maaliif akkanatti lammata. Qixxee ta'uu qixxee labeennis daa'ummaa keetii miti mucuma keetiinis garuu immoo ati immoo saadeef yeroo dhun ta'een immoo wanna jiru ana sitti maccee miti dhufee haadhati jedhe sitti maccee ati immoo seeraan isa immoo wanna jechuu qabda gorsuu qabda wanna ishiin barbaachisu anamma wannani daa'ima garaatti qabuufu wannan taane natti dhaga'amaa miti ati immoo suutee dhitoo ishii gorsi wanna barbaachisaa ta'e ammallee jechuu qabda maleetu isa na gorsita. Jedhee jira. Siifan guutaa, nan guutaa ollaan nun dhagayini, lakkii maa gadi baata, maaliifii bakka fagoo geecha ollaan nun dhagayini jedheen malee wanna biraan jennee jedhe inni. Ishiin bakkumatti baatee aartee simbira ga'uu barbaadde. Akka dubbiin kun simbira ga'uu barbaanne. Achumatti akka oli shaffannee ol gorfannu ol barbaanne nuyi jedhee taasise mucaan. Wanna jeen qabu atis lammat bakka ol hin jeeqina amma achitti ga'e lammat. Ati sumaatti eeggartaanii homaa nagaaramtee yoo wanni inni siin jedhe rabbi nagaaramaa jirta. Lakkeen homaa isan geeddarre lakkii nan gorse maleedha. Ani ammas gorsuufan malee wannan isa geeddarre hin qabuuni. Kinoo nan bitaa nan ammaalla'aa jedhee jira mucaani. Maal ammaallaa amma immoo firaashii tokko irratti dheenye firaashii tokko irratti noorne jechaa jirtu amma immoo haraa ittuu naarsite. Eegaa isaanii boodarra numa nama ta'anidha. Atu si jamari na maarsita haara sokkii jira kan ta'u mucayyoo kootu siin jedhe kootu mucaa kootas. Maaliif bakka